Walitti fufan jechoota Qur'aanaa parsantii 85 gamtoomina jidduu Dr. Abdulaziz Abdurrahimii fi Firii Qur'aan Edukeeshiniiti. Tokkoo namaa kallattimaan Qur'aana wajjin wal qunnamsiisuuf walitti fufaa 40 ol irratti kallattimaan wajjin hojjechaa jirra. Jijjiirama ariifachiisaa haaraa kana keessatti qorannoo waggoota hedduun booda Qur'aanarraa parsantii 85 kan ta'an gara jechoota 600tti kan dhiyaatan irratti qorannoo keenya xumurree jirra. Jechoota kanneen muraa 60 daqiiqaa 3 kana keessatti ni barsiifna. Muraan kunniin kan qophaa'u animeeshiniiwwan ammayyaa ta'an fayyadamuudhaan. Muraan hundinuu hiikaa isaanii himu. Seenaawwan baay'ee humna qabeessa ta'an fayyadamuudhaan. Kunis nama kamiinuu irra caalaatti gargaara. Salphumatti hiikawwan jechoota sanneenii yaadachuudhaaf. Kun ijoollee xixiqqoo, dargaggoo fi ga'eessota dhaqqabuuf hawwataa, salphaa fi meeshaa humna qabeessa ta'a. Walitti fufaan kun afaanota 50 oliin jalqaba. Baangilaa, Urduu, Hindii, Arabiffa, Bahaasaa Indooneeziyaa, Bahaasaa Malay, Turkish, Fireench, Ispaanish, Mandariinii fi afaanota biroo gurguddoo addunyaa dabalatee. Kutaan jalqabaa dursee jalqabameera. Akkuma jalqabameen torbaan jalqabaa keessatti namoota 100,000 ol ta'an fayyadamaa taasiseera. Waraabinsi sagalee walitti fufaa hafaniitis dhumatee jira. Adeemsi animeeshiniitis amma hojjetamaa jira. Walitti fufaa kana wajjin kitaabota qajeelfamaa, gaafiiwwanii fi appilikeeshinii moobaayilaa gadi lakkifna. Dhaabbilee barnootaa keessatti mana barumsa sanbattanii fi tokkoo barataa biratti akka faayidaa irra ooluu danda'utti. Inshaallah namoota sanniin hunda ni gargaara. Kanneen intarneetii qaban salphumatti Qur'aana akka hubataniif. Garuu kana qofaa miti. Giddugala Qur'aanaa keenya guddina irra jiru irratti dhaamsa addaa daandii miilaa irratti ni ijaarra. Iddoo namoonni argiiwwan guddaa kana fayyadamuun akkasumas jechoota 600 sanniin hunda barachaa deemuu danda'anitti. Bocaawwanii fi moodeeliiwwan wajjin ta'uudhaan kunis muuxannoo hawwataa isa godha. Tokkoon namaa daandii miilaa san keessa akka darbu godha. Jechoota 600 Qur'aanaa parsantii 85 ta'an sanniin gara keessaa akka darban godha. Daandiin miilaa sun masjidota hunda keessatti qophaa'uu danda'a. Giddugaloota hawaasa Islaamaa addunyaa irra jiran dabalatee uummanni addunyaa irra jiru Qur'aana kallattimaan akka baratan dandeessisuudha. Dimshaashni bahii kanaa ji'atti $6,000 waggoota 3f yookiin $200,200 fi $50,000 walumaa galatti. Walitti fufaan animeeshinichaa galma walitti qabiinsa qarshii keenya akka geenyeen waggaa tokko keessatti gadhiifama. Inshaallah. Ramadaanni kun ji'a badhaasni waan gaarii ta'e hundaaf itti baay'atuu fi hin dhumneeti. Qur'aana kallattimaan hubachuuf abjuu tokkoo namaa akka dhugaa goonu nu gargaari. Akkasumas miiliyoonotaa fi ilma namaa miiliyoonotatti lakkaa'amaniif Qur'aana kallattimaan kan hubataniif sadaqaa jaariyaa dhaabbataa bara baraan haa argatan. Inshaallah. Hanga guyyaa intarneetiin turutti. Inshaallah.